Maatiin koo armeen koo odeeffannoo alarraallee yoo dhageesse malee qabatamaatti waan beektu hin qabdu. Obbolaan koo garuu hin beeku. Rakkoon qabu fedha kee taanaan naan jedhani. Armee kiyyammoo amma galuufani waan ta'eef ishee sumutuma jedheetan itti himaa isa faana walii gallee xumurreera waan ta'eef amma akkan galeen cidha dhaabbachuuf jaan barbaada. Namni walii galus walii galuu baatus waan inni isa dhiisuu hin qabu jechuudha. Akkasi. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbii ati dhuguma isa dhugaa jaalatte namca sanaa baay'ee namatti tolanii. Eeshi maatii isaa hubeettaa maatii isaa fira isaa naannoo beektaani biyya isaa naannoo isaa naannoo beektaani. Maatii isaa yaani ani akkasumatti bilbilaan namni obboleettiiwwan isaatii dubbisee inni maazarii haadhaa fi abbaa hin qabu. Obbolaa isaa immoo dubbiseera bilbilaan jechuudha. Firoottan isaas dubbiseera bakka. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbii. Dhugaa. Innaa bakka amma cidhi keenya ofirra waaqayyoo ta'e. Inni maal hojjetanii? Ji'a lamaan booda. Yaa hundumaa tajaajila malee na hojii hin qabu. Tajaajila. Ati soo tajaajiltuudhaati bakka waan gaarii ture kaa waan gaarii ta'e. Fedha waaqayyoo wayifuun jalqabsiise miti yaa'u. Waggaa 3 keenye waggaa 3 na fakkaata gammishaa amma ga'u keenya. Waggaa 3? Maarree ta'uu ga'eem gammishaa amma kun waggaa 3 deemam dhugaa. Eeshi gaafa duraatti maa itti dubbisteeni? Bakka viidiyoo isaa barbaadeen namni lakkoofsa argadhee sanaan booda lakkoofsa irraatiin naqeen dubbiseeni. Bakka nagaadhuma waaqayyoon gaafadheeni suura isaa poosti gochaa waan turee fi innis yaadni maalidha jedhee na gaafate. Otoo xiqqoon turiin immoo faarfataan Amaanu'eel hin beektaa ta'e viidiyoon sun si bira geera yoo ta'e intarviyu nu godhee nu gaafate lamaan keenya. In argine? Geetaa hin agarreen. Yerichuma torbee'uma sana keessa jechuudha faarfataan Amaanu'eel intarviyu nu godhee namoota baay'ee ture dhugaa dubbachuuf gaaffii nu gaafatanii maaliif jaallattee soo nama kana immoo atis wangeela qabattee yookaan waaqayyoo si gaafata si ittiin fammasuuf yoo taate minam jedhanii isa sanas gaafatanii beellama qabanii soo anis dhugaa jaallachuu koon itti himeeni innis immoo yaa gana torbeedha waan haasofne waan ta'eef yoo na jaallattes rakkoon qabu maal jedhee dubbate isaanumaan itti fufne bakka. Ish. Boota namni abbaan kee namni marti jarree. Waaqayyo waan taanetti nama hin geessu gaa nama isaa. Amma yaadni isaa mannaa si deemtee dhattu maaltu dhagahama jira maal namatti dhagahama maaltu dhagahama jira keessatti maal jedhama. Dhugaa gammee waan itti dhagahamu sitti himuu hin danda'u amma isayyuu isa dhiyaachaa dhufe kana waan baay'ee natti sodaas natti dhagahama gammachuunis natti dhagahama naasuunis natti dhagahama jechuun waan walii isaa hin beeku dhugaa waaqayyo keessattuu yaadni nama keessa jiru kun dhugaa waaqayyo wal makaa baay'ee qaba dhugaa waaqayyo. Ishi immoo fakkeenyaaf amma inni kun namatti dhagahama kun amma isimitti alatti dhagahaman jira waan ta'e jechaan amma namni tokko amma gaafa fagootti agartuudhaa fi gaafa dhiyootti agartu addaani. Innaan dhatti agartu gaafa sadarkaa kana amma gaafa dhatti agartu yoo akka yaadatti yaalachuu baatte wanni isaa. Wanti addaan jiru gammee kun amma maal siitee tokko namatti siitee amala namaati kanatti caalaatti hubattu. Nuti immoo ji'a 2 ji'a 3 miti bifa yoo ta'e namni onlaayinii kanarraa noormaalii yoo ta'u noormaalii bahee wayin kana fakkaachuu dhiisuu hin danda'a. Bifatu jijjiirama gaafa itti siqxu immoo amalatu jijjiirama si galee. Isa kana malee qaamuma waaqayyo sitti uume yaanis nan argama innis hin argama onlaayinii kanarratti wanta isa dhiisuu miti jedhee nan yaadaan jechuudha. Nan yaada yoo ta'u dhugumatti san dhiisu. Amalli immoo ergin jaalladhee dhaqee gaayilli dhaabatee jaramu diigamu immoo sirrii miti. Amala isaas yoo ta'e akkumaadha mana tokkotti wal dandeenye hin jiraannadhee yaada ka booddeerra jireenya keessa waan dhufullee waan beekuu dhabaadde waan ani isa dhiisuu miti. Otuman argee qaamaan jechuudha. Kan iddoo jaalallee qabduyyuu? Kanaan dura jaalallee isa jedhamu karaa keessan si taasisaa isa.
Mara kena kata Hin beekta waan ta'eef kanaan dura sitti haasa'een jira waan ta'eef yaadatta yoo ta'e maaliif hin haasofne kanaan dura sin haasofne as miidiyaa irratti gaafuma jalqaba gaaffii nu gaafatamu caallee qabdii waan akkasii jedhanii haasa'anii turanii Amaanu'eelitti jechuudha. Yericha nan na gaafatu gaaffii kana miidiyaa irratti haasa'uun barbaadu jedheen dhiiseen jechuudha. Jalqaba gaaffii nu gaafatamu caallee qabdii waan akkasii jedhanii haasa'anii turanii Amaanu'eelitti jechuudha. Yericha nan na gaafatu gaaffii kana miidiyaa irratti haasa'uun barbaadu jedheen dhiiseen jechuudha gaafichas. Wanta miidiyaan hin beekne booddee dhumatti miidiyaanis yoo ta'e namnis beekuu danda'a booddeetti. Qabda humcaa. Namni haasa'ee ture na booduma mul'ata hundisaayyuu. Yoon qabaadhes yaani wanti nama jalaa dhokate malee wanti keessa yaani baagiraandiin kan keessa jiru isa jalaa wanti dhokate hin jiru sii galee amma isatti gaafan isatti dhiyaadhu wanta jiru hundumaa isatti haasa'eera jechuudha. Argitee wanta amma sirratti namarratti yoo haasofte namni waan baay'ee haasa'uu danda'a beektee qaba siin qabu yoo jette namni waan yoo nan qabattes tarii akkatti addaa si baasu barbaada namni yookaan immoo nama dura wajjin turte sanallee maaliif akkas ta'a jedhee barbaacha deema namni sii galee namni miidiyaa kanaan danda'amu. Kanaafiyyuu inni beeka waan hunda isaa jechuudha karaa keessa. Kan barbaachisu isaadhaan bakka isa bichaa barbaachisa inni isa keeti jireenya kee gara fuulduraatti faana jiraattu waan ta'eef waan tokko sobaatti nama immoo dhugaa jaalattu nama faana jireenya bultoo gochuu barbaaddu. Waa tokko dhosku miti waan jiru hundayyuu waan booda gabba'u hundayyuu ani jalqabuma gaafa haa jennee yaani fedhi jaalalatti dhagaamee ani dhuguma gaafan poosti godhaa deeme akkan isa jaalladhe gaafa inni baru baay'ee dhugaa dubbachuuf gammeeni inni gadi fageessatuma jaalala koo keessa kan galee haasaa jaalala na taasisu waggaa tokko hin taane ani garuu waggaa 2 guutuu dhugaa dubbachuuf bakka akka tokko yoonni na dawwalu baate yoonni maal ta'e bakka dhugaa dubbachuuf ijoollee 3 faana hojjechaa ture. Mana keessa jechuudha. Baay'ee sammuun koo hojjetaan turre jechuudha. Gaafan isa dhabuu nan haara beektee hojii nuti jedhu naamni. Inni akka waan nan jaallanne tan hubadhan ture. Waaqayyo faa galatu obsi koo waan hunda danda'e mo'adhee ashanniffee an barakka kut bakka bafe qaramti galamti laalle taata. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Ani erga sadii waggaa arsin beeku baay'ee si beekanii. Mucaan baay'eetti dhaabbatee jechaadha. Amala qabda si namatti toltaa dhugaa Rabbi. Garuu innaati yeroo tokko isa gabbaaftee viidiyoo isaa olii gadee odeessituu akka itti fammasudha barbaaddattan jala muree ofii goote fammassee dhiise. Garuu afaan keeraa dhaga'ee isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee si ajaa'ibsiifadhaani. Ani karaa mataa kiyyaa. Baay'ee si ajaa'ibsiifadha. Waaqayyoo bultii gaariitti namatti namni yaadni keenya immoo warra qaama hir'uuti gadiidha. Dhageessee? Dhugaadha. Dhugaadha. Kanaafuu waaqayyo jaalala isin gidduutti taa'umuuni. Inni kana dura jaalallee qabuyyuu akkatti waan qabuyyuu. Inni dhugaa dubbachuuf gaa'elallee qabatee nama dhiisee miti yaani jireenya inni keessa jiraachaa turellee yoon akkasittiin beekuu baadhe jaalallee normaal bakka jaalalli isaati jedhamti wanta isa bukkeetti argamtee isa deeggaruudhaanis maaliin anis ta'e kan hin qabne natti hime. Yaa walitti murraan alatti wanti nuti wanni jennu jiru anis kan kun itti hima innis kan sanatti hima waan keessa ture immoo waaqayyo qofaatu beeka hin beekuun. Akkamitti jaalalli nama qabaa itti tokko zalaameetti hin miidhagatti. Jaalalli dhugaa calliseetuma nama qaba beddoon dhufee nama qabuyyuu hin beekamu. Kan kee garuu adda. Atama fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf amma anamma waa'ee na biraa tokko kan dubbishan waa'ee kan dubbishaadhaani waan as beekuudhaaf atama qaamaan hin bareeddaan baay'ee bareedduudhaani ganaa umurii anas daa'imaan akka daa'imaan garuu innaan yaadu akka nama qaama hir'uutti jaalalles qabee jettu ani bakka dhugumaatiin baay'ee gaaffii ta'ee amma garuu gaaffii malee beeranii jaalalli jechuun Yesuusii dhugaadha. Baga waaqayyo si gargaaru baga onni jaalalas kennanii Amiin. warra galaa warra qabeenya barbaadan warra birrii barbaadanii warra malkii barbaadanii warra asirraa qaama guutuu barbaadanii maas gubbaadha maa ijoollee meeqa jaalatanii warra qabeenya qaban barbaadanii rakkatanii godhatti bu'anii
dhugaadha. Tidaarii isaanii kan hiikkate nama jiruun. Dhugaadha. Dhugaadha.